Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nafaqayyaa jirtan hordoftoota keenya. Egaa akkuma beeytanii ibsaa fi isaan nudhaa dadaa jiranii ammaan tana karaa manaatiin deemu jira. Mana isaanittis argeetiin jira. Kana dura kaisaan nu himan manni sanii miti kagalanii. Kaisaan amma dura nu himan dhaynee dhabne sanii miti amma immoo waa hunda khalaas jala yaanii agarree jirra. Jala qoradheetiin bakka hunda laalee manni isaanii bakka bareetiin jira. Amma karaa achiin deemu jira. Innoti gamas bakka mukaasan manni isaaniitti achiin deemu jira. Jechuun tana keessa khalaas ni jira gaayii mana namaa tokko godheemtu waa hunda ifirraa laalaa deemu qabda. Waan jechuun jirami waan shaaraa san hin beekneef jecha akkasiiti innoo karaa manaatiin deemu jira. Manas jechuun nama jala goone khalaas waa hunda adda baafannee jira. Bakka isaan galanis hantaa gurfaa isaan galanuu adda baafannee jira. Akkasiin noo mana ol seenu jira. Manninis kana ammoo mana kan keessa fedhu haa ta'u fedhu abbaan fedhe haa jiraatu. Ibsas haa ta'u nam tokko yoo abbuun isaan keessaa nam tokko yoo jiraate daruuriin qabee deemu ni deema fedhu sa'aatis haa ta'u yoo isaan lachuu jiraata walirratti qabeetiin hin deema. Akkasitti manni kana ol seenu jira jechuudha. Innooti mana seenatiin jira. Jechuun gibbii keessa seenatiin jira. Jechuun gibbii faaniin jiru dukkana akkasii. Jechuun qabuuf deemnu hedduu sagalees dhageessisuun barbaanne. Asirraan akkana asaana sagalee yoo si baasee na dhagachuudhaan suuta dubbatu jira. Sa'aatis ta'ee abbaa fedhes ta'ee kaachi keessa jiru nam tokko ni qaba jechuudha. Qabeetiin akkuma isin hin agarsiisa. Jechuun ani iddoo haasa'uun barbaadu. Akkasitti waa hundaaf waan godhu immoo viidiyootti nufaana tura isin hin jenna. Chin kan qawlu jedhamu na malu nama aja, nama aja malu. Wait, wait. Ya sana mesti lah guys, saya zat nama mesti. Ini arah apa? Arget ni kira, ini dia biar mana? Hai carraa ya maalin godhu danda'a nama maddiir kan yarrallee qophaa'ee fi dhaqee waa meeqa baasee dhaqee nama maddii jira ha kan akkatti dhaqee wanni yarrallee nama maddii jira maalin godhu danda'a akkasiiti maalin jaabar hai nama kana la jollu musonni wajjin wanni jolleen immoo saayibban kiyya wal beeyne ture kabajuma isaaniitiif hin deeme akkas garuu hin deebi'a qoyammas zaatii booda ijoolleen maddii deemti golla luqamuu jiranii amma jimaa fixan khawuf deemanii nin dhaqaaf amma nin dhaqaaf xiqqoo booda ay carraahi akkana imba'u inuma baatu wanni ati beeku qabdu immoo saatti ibsasee arra ijoollee tanaatti lubbuu si baase ni gartaami ijoollee tanaan lubbuu si baase malee silaqii godheetiin keessaa kutee fuudhee deemanii garuu maaliin godha carraa nama maddii jiru atun
carraan namni isa maddii dhufee mana isaa jiraatu lubbuun isaa baate akkasi amma unin deebi'a xiqqoo boodan hin deebi'a dhiisuun ta'u abadan dhiisuun ta'u amma uzaatiin tunaachi adeemtu zaatii booda deebi'atuma yookaan anuma jiraatu yookaan isaa jiraatu har'a akkatti ijaan argee sa'aat ijaan argeetiin dhiisa ibsaanis mungkin tooruma san jira lammaffaa deebi'eetiin lachuu isaan irratti walirra qabee galfadhu ta'a galfadheetiin waan isaan dhalataniif isaan agarsiisu ta'a akkasi jechuun gaa namni oggu si jidduu numoonni etta saniifin khalaas namni jidduu dhufnaan gaa waan namni sinjeen mura geessa saniifin dhiisee deeme malee silaa dhiisuufis hin ta'u akkasi ammas mana sanitti yoo yaagoote akkas aramni nama gabbuu danda'a saniifin dhiisee deeme amma immoo lammaffaa deebi'eetiin dhaqu ta'a lammaffaan hin deebi'a miti hin deebi'a lammaffaa miti gizee 12 wasitti hin deebi'a hangan isaan asii qabee deemu guyyaa lama immoo kan manuma isaanii kana jalan jira gabbootti hin jiranii hin beekan gabboo ibsu daataniin isaa gabbootti hin jiran saniin guyyaa lama eegee dhabee boodan ol seenee jechuudha ol seenee akkasitti ammoo gommanatti argadhu khalaas nama maddii jira maaliin godhuu danda'a amma immoo silaa namni ayyees maddii deema namni ni deema namni security siitee zaa 24 maddiin taa'u nin dhufanii agarta akkasitti ni agartan ammaa nolaal mana san jala khalaas xiqqoos deemetiin taa'u jira hanguma namni achi deemuun eegu jira namni deemnan immoo qaxxaamuran ol seena akkasitti ammas karaa kaaniitiin ijoollee tiyya argeetiin hin jira mucaa isa wajjin jiran tokko sanis bakka inni jiru nu himanii jiranii ijoolleen tiyyas achi qottee jirti san immoo qabanii akka fidanis ifraan abdii qaba akkasi isa qaba fidaadati asiinin isaan lamaan fidaajeetiin hin kutee ijoollee achitti ergee ijoolleen achi kuttee amma naa dawwalanii qabnee jiran anjaanii akkas fiduuf kutanii jechuudha. Manaan eegu jirti amma mana dhaqeetiin hin xiqqoo taa'ee jechuudha zaatii booda itti deebi'e jechuudha. Inuma abadan hin dhiisu edanu hangan nam tokko qabu yookiin sa'aat silaa argeetiin jira ijaanu argeetiin hin jira ijoollee akkas gaana dhoowwee maaliin godha akkas ijaanu argeetiin hin jira immoo ibsas jechuun tooruma sangala jechuun edanu khalaas edanu galuun hin jirtu. Edanu inuma galuun hin jirtu hangan ibsaa yookiin saa qabee fuudhee galuun malee maqaa xiyyaa'u miti akkatti mana aarambi'ee nam tokkollee dhabee mana galuun maqaa xiyyaa'u miti akka sinin qabaa miti nin qabaa sintaatu hanga ijoolleen sun maddii deemtu khalaas deemetiin galee xiqqoo taa'ee itti dhufe jechuudha itti dhufa yaadannoo isaan akkasitti dhaadatan san qabeetiin immoo waan isaan akkasitti dhaadatanis waan isaan addatanii akkas ta'uun ijaanis agarsiisa jechuudha inuma hin dhiisu deemu jira mana dhaqeetiin achii gaa xiqqoo taa'ee yeroo namni kunis maddii deemti yeroo ijoolleen tunis maddii deemtitti zilaaza'a booda inni bakka takka bakka dhaquu hin qabu manuma kana gala kara biraatis kara itti dhiyeessu hin qabu kara tokkos bakka fedhetti osoo dhiyeesse na jala hin ba'u saniifuu immoo inni ammaa wanti kaxaajeef ijoollee tan argee xaat jiru jira akkasiiti hani immoo ijoollee jechuun namni eegisi jidduu seenee numa dhiifte jechuuf hin dhiisee kutee akkas hin dhiisu abadan edanuun dhiisee hin galusi dhiisuufis hin taa'u akkasiiti amma xiqqoo taayetiin galee deemu booda za'atii booda itti deebi'e jechuudha akkasi amma immoo karaa manaatiin deemu jira galeetiin xiqqoo ture as deebi'aa jechuudha ni agartan abadan inuma hin dhiisu saa maaliin fistaala irra baseemti isa aayilaandiin fuulatti ijattiin isa bassu taanii agartan immoo abadan arra jechuun lubbuun isaa wanni inni baateef nama kanaatti maddi jira hin beeku inni nu isaa dhufeechuuf hin beekne nama walitti qabatee taa'u jiransa jechuun nama addanuu qabu waan akkasiisanii abadan adeemu hin dhiisu qabeetiin galchuu ta'a hin dhiisu akkasitti za'atii boodattis waan irra geenye viidiyoon masitti hangam dhuma viidiyoo keenyatti na wajjin turaa isin hin jaafiyya akkasitti nin qaba edanuun galuu akkatti galuun hin jirtu.